Hi everyone, welcome to my channel. This is KillTube. In this video, you will able to see logic and critical thinking for fresh student, which is chapter 5. It says that fallacy. In previous video, we was try to see part 1 and the part 2 of this chapter, but in this video, as it is possible, we will try and expose the hidden secret of fallacy of perception and the fallacy of linguistics. This is part 3 and the part 4 of this chapter. In the first season or in the first order, we will see a fallacy of perception, which include begging equation fallacy, complex equation, false dichotomy, and the suppressed evidence fallacy. Akkumaan dubbachuudhaaf yaale kun KillTube'dha. Video kana keessatti logic and the critical thinking kan jiru barattoota freshii yookaan barattoota bara kana yuunivarsiitiilee yookaan dhaabbata barnoota olaanoo join godhan hundaaf qophaa'ee kan dhiyaatedha. Inni immoo chaaptarii 5ffaa isaati. Viidiyoolee lamaan chaaptarii kanaa darban keessatti paartii 1 fi paartii 2 yookaan kutaa 1ffaa fi kutaa 2ffaa isaadhaa laaluudhaaf yookaan isiniif qopheessuudhaaf yaalee ture, isinii qopheessee ture. Video kana keessatti immoo paartii 3 fi paartii 4 yookaan kutaa 1ffaa fi 3ffaa isaadhaa waliin laalla. Kutaan 3ffaan kan jalqabaaf laallu fallacy of perception jaa. Inni immoo fallacyilee 4 jalaa qaba. Inni jalqabaadhaa begging equation, complex equations, false dichotomy and the suppressed evidence jedhamuudhaan isaan 4 kan of keessaa qaba jechuudha. Isin immoo chaanala kana subscribe godhuun, like godhuun nu bira dhaabbachuu keessan itti fufaa isiniin jecha. Warra ijoolleen harkiniif immoo akka isaan harkanii waa irraa fayyadaman akka isaan gargaartan isiniin jecha. Mee fallacy of perception kana maal akka ta'e jalqaba irratti ilaalla. Fallacy of perception jechuun the premises presume what they purport to prove. Kana jechuun ragaan yaada ijoodhaaf qophaa'ee yaada ijoo deeggaru sun yookaan evidensiin yaada ijoo yookaan conclusionii deeggaru sun maali akka waan ragaa quubsaa ta'etti laale jechuudha. Abbaan falmii san dhiyeessu yookaan abbaan falmii san namoota dhageeffataniif yookaan namoota waa dubbisaniif dhiyeessu, dhageeffattootaaf yookaan dubbistootaaf abbaan dhiyeessu sun falmii san akka waan ragaan inni dhiyeessu sun guutuu ta'etti lakkaa'u jechuudha. Amma asitti waan hubachuu qabdan fallacy of relevancy keessatti paartii 1 keessa laallesan ragaa waliin qabannee dhiyeessa, whether it is sufficient or insufficient, but garuu weak induction fallacy keessatti illee insufficient fallacyidha. Insufficient premise conclusionidhaaf dhiyeessuudha yookaan ragaa gahaan ta'in jechuudha. Gahaan ta'in dhiyeessu turani. Garuu as keessatti fallacy of perception keessatti wanti adda isa godhu premise yookaan ragaa yaada ijoo deeggaruudhaaf dhiyaatee abbaan falmii dhiyeessu sun dhiyeessu akka waan guutuu ta'etti lakkaa'amu. Osoo inni hir'uu ta'ee jiru, akka osoo inni quubsaa hin ta'initti akka waan quubsaa ta'etti lakkaa'ame yeroo inni dhageeffattootaaf yookaan dubbistootaaf dhiyaatu jechuudha. As keessatti as jalatti fallacy 4 jira. Inni jalqabaadhaa fallacy of begging equationidha. Inni lammaffaan immoo complex equationidha. Inni sadaffaan false dichotomy kan jedhudha. Inni afuraffaan immoo suppressed evidence kan jedhu. Mee tokkoon isaaniidha akkamitti akka uumaman, akkamitti immoo akka fallacy jedhamuu danda'aman waliin ilaalla.
Isin channel kana warri subscribe godhinan kan video kana daawwachaa jirtan subscribe gootan isin jajjabeessan jecha akkasumatti illee immoo warri isinitti tole wanti nuti dhiyeessinu kun akka isinitti tole wantoota baay'ee isin gargaaruudhaaf fedhii qabna. Personally kanama tokkotti illee wantoota baay'ee isin gargaaruudhaaf fedhii qaba. Isinis yoo isinitti tole wanti dhiyeessinu kun yoo isinitti tole akka like gootan jechuun nu bira jiraachuu isinitti toluu keenya hojii kana caalutti akka nuti ceenu waan nu gargaaruuf like godhuu hin dagatinaa isiniin jecha. Mee beeking isinii maal jechuu akka ta'e walii ilaallu. The assumption of truth of conclusion need to be proved. Kana jechuun salphumatti gaggabaabseetiin PowerPoint irraa isinii qopheesse. Beeking kan jennuun kun yeroo yaanni ijoon dhiyaate sun akkamitti jee namni dhageeffatu yookaan namni yaada dhiyaate san dubbisu yeroo inni akkamitti akkas ta'uu danda'ee jee yaada ijoo dhiyaate san fi ragaa waan san dhiyaate san ragaa waan san deeggaruudhaaf dhiyaate san gaafa wal bira qabee ilaalu jechuudha. Akkamitti gaafii jiru beeking equation petition of principle afaan warra laatiiniini. Maal jechuudha petition of principle jechuun gaafiin ati wanta ati yaanni itti dhiyeessitu fi yaanni ijoon ati dhiyeessitu sun gaafii warri dubbisu sun gaafii akka isaan gaafatu. Begging equation jechuun yaa begging jechuun akkuma beektan kadhannaa jechuudha. Kadhaa jechuudha. Gaafiin akka namni sun gaafiif keessa barbaadu namarraa gaafii barbaada jechuudha. Abbaan dhiyeessu sun yookaan abbaan waan san dhiyeessu sun dubbistoonni isaaniidhaa gaafii akkamitti akka jiru isaan keessatti uumamu isaan taasisaa jechuudha. Premise is not obviously correct. Concealed by tricky expression. Kana jechuun maal jechuudha? Premisesiin dhiyaate sun maybe dhugaa ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhabuu danda'a. Garuu inni dhugaa guutumaa guututti yaanni inni dhiyeessu jiru sun dhugaa miti. Garuu immoo parsium kan godhu tilmaamaan jechuudha gabaabamattu. Wanti kun akkas ta'uun oolu. Kanaafuu wanti kun waan akkas ta'eef akkas ta'uun ta'u akkamitti jettee akkatiif gaafatu jechuudha. Wanti kun waan akkana ta'eef wanti kun akkana ta'a jedhanii salphumatti waan salphaa tokko yookaan konkuluuzinii lama wal bira qabanii konkuluuzinii tokko konkuluuziniin deeggaruu jechuudha. Gisee salpha suuta jettanii keessa gabbuutanii yoo ilaaltan jechuudha. Inni kun karaalee gurguddoo sadiin muumuu danda'a. Begging question fallacy kan jennu kun inni jalqabaadha. It has form of circular reasoning. Circular reasoning jechuun wanti inni circular reasoning jechuun akka geengooti jechuudha. Akka geengootti naannawa jechuudha. Jechuun wanti kun waan akkana ta'e waan akkana jira. Fakkeenyaaf fakkeenya jalqaba irratti God exists because I don't want to send hell. Amma God exists kan jiru kun waaqayyoon ni jira yookaan rabbiin ni jira. Sababni isaadha immoo ani immoo azaaba seenuu waan hin barbaanneef rabbiin ni jira. What kind of fallacy, what kind of word you can understand from here. Kana jechuun maali wanti isin asirraa hubattan waaqayyoon rabbiin ni jira. Sababni isaa wantiin maal galuu hin barbaanne waaniin azaaba galuu yookaan helii yookaan azaaba galuu hin barbaanneef waaqayyoon ni jira. Jiraachuu waaqayyoodha. Kan inni ittiin proof godhe inni jannata seenuu waan hin barbaanne qofaanii jechuudha. Kana jechuun jiraachuu waaqayyoo sun kana qofaanii miti jechuudha kan ittiin proof ta'u. Kunis fakkeenya isa jalqabaati. Fakkeenya inni itti aanu immoo I believe the president is telling the truth because he say he is telling the truth. Pirezidaantichi akka inni dhugaa dubbatu nan amanaa. Sababni isaatis pirezidaantichi mataan isaadha akka dhugaa dubbatu dubbatee jira. Maal jechuudha amma kun reasoning circular followdha jechuudha. Jechuun uumama tokkorraa waan biraa baasu jechuudha. Uumama tokkorraa waan biraa baasuudha. Konkuluuzinuma sanarraa premisesiin akka isa deeggaru isa taasisu. Amma fakkeenya akkamitti jannanni azaabnii fi waaqayyoo wal qabata. Fakkeenya jalqabaa keessatti God exists because I don't want to send. Namni dubbisu sun akkamitti jee gaafii akka inni gaafatu isa taasisaa jechuudha. Akkamitti jee dubbistoonni yookaan dhageeffattoonni yaada dhiyaatee sun akkamitti gaafii yaada jiru akka gaafii jiru akka isaan xaxaman isaan taasisaa jechuudha. Kanaafuu inni kun foormii isa jalqabaati. Foormiin lammaffaadhaa immoo chain of intervening statementidha. Chain of intervening statement jechuun wanti kun akka waan wanti chain yookaan caasaa himoota wal qabatan caasaa yookaan himoota yookaan statementii wal qabatan isaan tokko tokkorraa akkuma circular follow jennu kana amma fakkeenyaaf I can assure
you that in the near future human race will begin living permanently upon the other planets. This is great concern of many scientists nowadays. Many of those scientists are in NASA. NASA hold lots of amazing secret about the other world. So future settlement will be certainly on the other planet. Kana jechuun maal jechuudha? Chainidha. Waan tokkorra wanti tokko uumu tokkorraa ka'e akka waan biraa deeggaru ta'e isaan taasisa jechuudha. Laal wanti hubachuu qabdan asitti caasaadha jechuudha. Tartiibaan chainii keessa jira jechuudha. Kana jechuun I can assure you that in near future wanti nan sitti himu tokko yoo jiraate fuuldura keenyatti namoonni pilaaneetii lafarraa addateetti lafa pilaaneetii birarra ni jiraatanii. Kun immoo saayintistoota baay'eedhaan yaada saayintistoota baay'eeti. Saayintistoonni baay'een sun immoo NASA yookaan qorataa waa'ee hawaadhaa kan Ameerikaa jechuudha. NASAanii dhaabbata NASA keessatti jiranii saayintistoonni sun. NASA hold lots of amazing secret about the other world. Kan jechuun immoo NASAan immoo wanti inni keessa qabu iccitii pilaaneetii yookaan addunyaa biraadhaa kan amma nuti keessa jirru kana malee iccitii biraadhaa ni qaba. So our future settlement will be certainly on the other planet. Kanaafuu qubannaan keenya kan fuuldura keenya jiru baroota nu dura dhufanitti pilaaneetii birarra tahaa. Akkamitti wanti kun NASAan saayintistoonni isaan kun maal qo'atanii akkamitti ta'uu danda'e jennee akka nuti gaafiif gaafannu akka nuti gaafii keessa barbaannu nu taasisaa jechuudha. Chain of intervening. This is the second form which begging question can be developed or can be committed jechuudha. Inni itti aanu immoo ignoring questionable premise jechuudha. Gaafii ragaa gaafii namatti himuu danda'u yookaan gaafatamuu danda'u yookaan wanta gaafii ta'uu danda'u tokko jechuudha. Premise gaafii ta'uu danda'u tokko ragaa gaafii ta'uu danda'u tokko ni ignore godhan jechuudha. Akka inni mul'anne taasisanii amma fakkeenyaaf federalism is contrary to unitarianism. So divided and the rule is contrary to unitarianism. Kana jechuun maal jechuudha? Amma as keessatti wanti asitti ignore ta'e tokko wanti asii misdii ta'e tokko federalism is the form of divide and the rule kan ta'e kana keessa dhohise jechuudha. Amma fakkeenyaaf federalism is contrary to unitarianism. Federalism is also form of divide and rule kana jiddu tana galchuu qaba ture jechuudha. So federalism is contrary to unitarianism jechuudha. Divide and ruling kun jechuudha. Divide and ruling kun unitarianism dha wajjin maal tokko isaa wal qabsiisu wanti nuti beeknu hin jiru jechuudha. Kanaafuu inni kun ignoring questionable premise yookaan ragaa gaafii ta'uu danda'u tokko gaafii waan isa keessatti uumuu danda'u sun akkamitti yaati jettu san ignore godhan jechuudha. Kanaafuu isaan kun fallacy of begging question jechuudhaan fallacy premises fallacy of perception irraa kan dhufu jechuudha. Materiaalli afaan Oromootiin qophaa'ee jiru tokko waa'ee fallacyidha. Guutummaa boqonnaa 5dha qophaa'ee jiru tokko. Telegiraama irratti ni jira. Telegiraamicha immoo akkamitti akka isin argachuu dandeessan yeroo muraasa daqiiqaa muraasa booda isinitti hima. Kanaafuu achirraa argachuu dandeessan jechuu barbaadeeti. Akkasumatti illee kitaabota adda addaadhaa gaafii adda addaa kan of keessaa qabu. Telegiraama chaanala telegiraamaati. Chaanala telegiraamaa sana irraa argachuu dandeessanii chaanalicha yaa'u isinitti hima. Ammallee itti fufaa isiniin jecha inni itti aanu immoo complex questionidha. Complex question jechuun loaded question gaafii qaxxaamuraa tokko nama tokko gaafachuu jechuudha. Gaafii qaxxaamuraa nama gaafattee deebii namni sun si deebisee dhaabbattee conclusion yookaan yaada ijoo mataa keetii gaafa ati develop gootu jechuudha. Kana jechuun akkuma isiniin jechuudhaaf yaale gaafii qaxxaamuraa tokko nama gaafata. Amma fakkeenyaaf namni tokko deemaa gaafa dhufe aboo hanna dhiistee yoo jetteen amma fakkeenyaaf hanna dhiistee yoo jetteen namichi kun eeyyee yoo kan siin jiru taate namichi kun gaafii hanna dhiistee jedhamuuf eeyyee jettee deebistee jirta. Kanaafuu gaafii hanna dhiistee jiruuf eeyyee jettee waan deebistee jirtuuf ati kana dura hataa turte jennee akka namichi sun hataa ture gaafii qaxxaamuraa gaafanne sanirraa gaafa beekuu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu wanti kanaadhaa kun fallaasiin gaafii qaxxaamuraa nama gaafannee deebii gaafii qaxxaamuraatiif deebitee dhaabbannee konkuluuziinii nuti uumnu sun
maal jedhama fallacy of complex question jechuudha. Amma fakkeenyaa asirratti have you continued drinking pubs all night? Ati halkan guutuu bakka dhugaatiitti dhuguu dhiistee jirta? Yoo namsi gaafate lakki yoo jette ammallee itti fufuu jirtu jechuudha. Akka dhugaatii san eeyyee yoo jette immoo duraan halkan guutuu dhugaa buluu keessan proof godha jechuudha. Wanti kuni amma isin waan hubachuu qabdan gaafii kanarratti osoo hin ta'in deebii gaafii kanaaf deebii irra dhaabbatee namni tokko konkuluuziiniif gaafa diviloopi kan godhu taate jechuudha. Deebii sana dhaabbatee konkuluuziinii mataa isaadhaa yoo kan guddifatu ta'e jechuudha. Kanaafuu gaafiin qaxxaamuraan gaafatamtee deebii gaafii qaxxaamuraatiif deebiitiif irra dhaabbannee konkuluuziinii fi piriimisis gaafuma irra dhaabbannee gaafa diviloopi goone. Amma fakkeenya ati hanna dhiistee namni yoo siin jee eeyyee yoo jette gaafii deebii gaafii qaxxaamuraa saniif deebii eeyyee waan deebisteef eeyyee keetirra dhaabbannee ati gaafii hanna dhiistee jiruuf eeyyee jettee deebistee jirta. Kanaafuu ati kanaan dura hataatturte. Konkuluuziiniin asirraa hubattu maalidha? Kanaan dura namichi sun hataattuu isaadha. Gaafii qaxxaamuraa isa gaafatame eeyyee jee deebisuu isaa saniin qofaa irratti jechuudha wanti hubachuu qabdan. Amma fakkeenyaaf namni kun lakki yoo jee ati gaafii hanna dhiistee jiruuf lakki jettee deebii deebiste. Kanaafuu ati ammallee hannaa jirtaati hattuudha jee namicha san gaafa abbaan yaada dhiyeessu sun yookaan namni argumentii falmii dhiyeessu sun gaafa waan san maal godhe jechuudha gaafa konkuluuziinii achirraa diviloopi godhe jechuudha. Don't forget to subscribe this KLTube. The next one is false dichotomy, or the third fallacy of perception is false dichotomy da. False dichotomy jechuun immoo filannoo lama qabda. Filannoo tokko irra dhaabbattee yaada mataa keetii gaafa diviloopi goote jechuudha. Ati yeroo filannoo qabda. Filannoo lama qabda. Filannoo lamaan sana irra dhaabbattee gaafa konkuluuziinii mataa keetii diviloopi godhuu dandeesse jechuudha. Amma fakkeenyaaf if you are not for me, you are against me. Ati yoo kiyya ta'uu baatte ati faallaa kiyyaa yookaan yoo kiyya hin taane ati faallaa kiyyaa. Kana jechuun yookaan kiyya ta'u yookaan immoo ati faallaa kiyya ta'uudha jechuudha. Amma asirratti yoo kanaafu ati kiyya ta'u yookaan faallaa kiyya ta'uudha. Ati yookaan kiyya yookaan faallaa kiyyaa gaafa jettu gaafii nama kana gaafatte ati kanaafuu faallaa kiyya ta'uu hin barbaaddu. Kanaafuu maal ta'uu qabda? Kiyya ta'uu qabda. Laal asirratti immoo wanti isin hubachuu qabdan if you are not for me, you are against me. You are not against me, so you are for me. Jennee konkuluuziinii asirraa baasuu dandeenya jechuudha. You are for me ati kiyya jecha yookaan ati yoo kiyya hin taane faallaa kiyyaa. Faallaa kiyya ta'uu akka ati hin barbaanne anuun hin beeka. Kanaafuu ati kiyyaa jennee gaafa filannoo lama qofa irra dhaabbanne wanta filannoo lama qofa qabna. Filannoo lama qabnu keessaa gaafa filannoo tokko irra dhaabbannee maal godhuu dandeenyu jechuudha. Konkuluuziinii mataa keenyaa yookaan yaada ijoo mataa keenyaa diviloopi goon false dichotomy fallacy. Karaa inni kun immoo either oriidhaan illee fallacy uumamuu danda'u. Fallacy inni uumamuu danda'u kun either you have to accept my love request or I will commit suicide. Yookaan na jaalachuu yookaan gaafii jaalalaa kiyya ansi gaafadhe naa fudhachuu qabda. Yookaan an fudhanne immoo ani immoo ofiin ajjeesaa. Ani ofiin ajjeesa. Akkaan an of ajjeesu hin barbaaddu. Kanaafuu gaafii jaalala kiyya fudhachuu qabda jee gaafa namni tokko parsiyuum nama biraa tokko godhe wanti akkasiidhaa sun false dichotomy fallacy jennaan jechuudha. Waan akkasiisanii fallacy jechuun yaa akkuma gaama jalqaba irratti isin dubbachuudhaaf yaale yaada quubsaan taaneen yookaan ragaa quubsaan taaneen ragaa hir'uuteen akkasuma ragaa waliin madaalleen akkasumatti illee ragaa tilmaamaatiin jechuudha. Akkuma gaa hubattan asirratti amma fakkeenyaaf ati yoo kiyya taate yookaan kiyya ta'u yookaan immoo an of ajjeesu. Akkaan an of ajjeesu hin barbaaddu ati kanaafuu kiyya ta'uu qabdaa jee namni gaafii tilmaamaatiin namni sun maybe akka inni of ajjeessu barbaaduu danda'a barbaaduu dhabuu danda'a. Garuu osoo waan tokko waan beekuu hin qabaatin konkuluuziinii mataa isaadhaa yaada ijoo mataa isaadhaa namni tokko gaafa diviloopi godhe. More of kitaabota nan
chaanala teelegiraamaadhaa ammaan tana asitti maqaa isiniif dhee isin agarsiisu irratti sarchi gootanii jooyin godhuudhaan achirraa wantoota baay'ee argachuu dandeessanii isa san irratti baay'inaan argachuu dandeessu wantoota amma isiniin jechuu jiru kana kitaabicha afaan oromootiin jenereetti yookaan tiraanisleetti samii iskaanariidhaan qophaa'ee jiru jira achirraa argachuu dandeessan jechuudha achirratti isiniif hin kanaafuu isin achirratti karaa salphaadhaan akka isin argachuu dandeessan liinkillee isiniif kaa'uu danda'a. Yaa'u ijoolleen baay'een keessan bilbilaanis bilbiltanii qaamaanis yeroo tokko tokkotti yeroo agartan na gaafachaa jirtanii karaa teelegiraamaa akkamitti akkan argachuu dandeessan har'aan tana viidiyoo kana keessatti gara boodatti isinitti hima ammallee nu hordofaadha isinitti tolu immoo laayikii gochuun dagatinaan isiniin jaa. This is Keltube, don't forget to subscribe my channel. The fourth and the last fallacy of perception is suppressed evidence fallacy jechuudha. Ragaa dhokotaa yookaan ragaa ugguramaa jechuudha. Gaafa ragaa silaa dhugaa tokko dhiisnee ragaa dhugaan ta'een yaada ijoo keenya gaafa deeggarru yookaan yaada falmii keenya yaada guduunfaa keenya san gaafa deeggarru jechuudha. Inni sun immoo the correct evidence is or ignored ni dhorkine jechuudha. Akka inni mul'anne ignore goone isa san immoo irrelevant waanidhaan gaafa nuti bakka isa buusnu jechuudha. Fakkeenyaaf Hawassa University is one of a prominent university in Africa because the color of buildings are impressive. The flowers and other plants gates enough water and it has ample of gates around the company. Amma fakkeenyaaf wanti Hawassa University one of prominent university in Africa kan jiru kun ragaan inni waa university Afrikaa keessaa beekamtuu isa taasise tokko. Hawassa Yuunivarsiitii Afrikaa keessa jiran hunda keessaa yuunivarsiitii beekamoo keessaa isa tokko. Sababni isaatis buuldiingiin yookaan gamooleen isaadhaa kalarii adda addaa kalarii babbareedaa impressive nama godhu nama hawwatu qaba. Akkasumatti illee filooroota yookaan habaaboo adda addaa ni qaba. Mukkeen adda addaadhaatis bishaan gahaa waan harkataniif kanaafuu yuunivarsiitichi kun maal ta'ee jira yuunivarsiitii Afrikaa keessa. Garuu immoo wanti yuunivarsiitii kana beekamaa isa godhe waan biraati jira jechuudha. Ragaa biraa dhiisuu danda'a. Garuu immoo ragaa san dhiiseeti ragaa sobaa ragaa kanan waliin qaban yuunivarsiitiin Hawassaadhaa akka inni yuunivarsiitii Afrikaa keessaa beekamtuu isii godhe wanti isii taasise waan biraati jira jechuudha. Azerzaansiis waan jechuudha. Kanarraa wanti adda isa taasisu ni jira. Kanaafuu ragaa san ignore godhu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko gaafa saree wayii arge yeroo baay'ee sareen abbaa isa guddise hin nyaattu. Kanaafuu atis saree fuutee yoo guddifatte miidhaa tokko illee hin qabu. Kanaafuu saree guddisuun miidhaa hin qabu. Guddifachuu qabdaa jee namni tokko saree guddifachuu qabdaa jee gaafa namni sitti hime miidhaa tokko illee kan qabne sitti hime jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa abbaa isa guddise san hin nyaanneef jechuudha. Sareen miidhaa kan irratti hin gaggeessin nyaatti jechuudha. Yookaan ciniintee abbaa isii guddisisan yookaan kan isii guddisisan kan isii jiraachisan waan miidhaa irratti hin gaggeessineef miidhaa biraatis hin qabdu. Miidhaa biraa silaa sareen qabdu dhukkuboota adda addaa fiduu dandeessi. Maybe yaa'u even yaa'u disadvantage adda addaa qabaachuu dandeessi jechuudha. Disadvantage san hunda ignore godhee select only single evidence jechuudha. Single evidence PT evidence fudhatee waa hunda gaafa judge godhu jechuudha. Abbaan dhiyeessuunidha. Kanaaf surprise evidence jechuudha. Ragaa qabatamaa gaafa dhokeessine ragaa biraadha. Tiin yaada ijoo keenya deeggarre jechuudha. This is Keltube. Yaa'u jidduu kan isinirraa akkaan turee jiru anis beekaa haalota tokko nuti illee qorumsa irra jirra. Kanaaf isinirraa turuu dandeenye kanaaf gaggabaabsee akka isiniif tolutti isinii dhiyeessuudha yaadu kiyya. Yeroo muraasa booda gaafii waa'ee faalaasiitiin wal qabatan nutis yaa'u kilaasiin gara dhumaa diggaa'ee jira. Yaa'u already torbii tokko booda akkas waan dhumu waan ta'eef achirratti eega kilaasiin keenya dhume booda waa baay'ee isin gargaaruudhaaf gaafilee baay'ee na bira jiranii gaafilee san isinii hojjedhee gaafilee faalaasii san hunda siidaa tokkoon isinii hojjedhee akkamitti akka isin dalagamuu qabdu hunda siidaa isin gargaaruudhaaf kaayyoo qaba. Yaa amma gaggabaabsee isinii dhiyeessuun kiyya akka dubbisu isinitti tolu akka isin itti daawwachaan eegdanii fi kanaaf nanifatinaa torbee tokkicha booda yeroo bal'aa waliin qabannee even hanga laayivii seenii gorsoota adda addaa isiniif kennuudhaaf jechuun akkamitti akka siyoosiin hojjetamu siyoosiin akka maal akka fakkaatu yaa muuxannoo waan hin qabuuf siyoosiin maal akka ta'e isaan san hundallee isiniif dhiyeessuudhaaf karoora waan hin qabuuf
wantoota baay'ee isin gargaaruudhaaf waaniin karoora qabuuf hangasittuu hangaan kilaasiin kun dhumee already torbee tokkicha kana qorumsa inni xumura. Kana booda yeroo baay'ee waa waliin qabanuuf hangasittuu daawwachaan eeggadha isiniin jecha. Mee paartii 4 isaadhaati isaa laallu paartii 4 chaaptarii kanaa waliin laalla. Paartii 4 chaaptarii kanaadha maal jaa linguistic fallacy of ambiguity and grammatical analogy dha. Ambiguity jechuun jechoonni wanti keessatti dhiyaatan jechoonni fallaasii tokko keessatti dhiyaatan hiika hedduu gaafa qabaatan jechuudha. Kan itti aanu immoo grammatical jechuun seera lugaadha. Seera lugaa afaanii tokko osoo hin guutin yookaan seera luga isaadha gaafa rakkoo qabu jechuudha. Mee maal akka ta'e tokko tokkoon as haa laallu. Inni kunis afuriif jalaa qaba. Afran isaadha tokko equivocation, amphibole and composition division jedhamuudhaan bakka isaan afran kanaatu jira. Kanaaf ambiguitiin waa'een jechuun jechoonni tokko hiika lamaaf lamaa ol qabaachuu isaadhaatiin fallaasiin uumamu equivocation fi amphibole dha. Grammatical analogy immoo composition fi division jedhamuudhaan bakka lamaan kana qoodama. Isaan kun immoo mataa kan mataa isaanii danda'anii ibsa mataa isaanii qabanii. Equivocation jechuun due to ambiguous word. Kana jechuun jechi tokkittiin hiika lamaa fi lamaa ol qabaachuu isiitiin fallaasii uumamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf all factories are plants. All plants have chlorophyll. Therefore, all factories are things that can contain chlorophyll. Kana jechuun maal jechuudha? Factory jechuun warshaa akka ta'e beektanii yeroo tokko immoo plant jedhamuudhaan waamaman jechuudha. Warshaaleen barattoonni economics ifaan ni beekan wanta kana. Plant jechuun warshaa jechuudha. Kanaafuu factory jechuunis immoo akkasuma warshaa waa oomishu jechuudha. All factories are plants. Factories hundinuu plant yoo jedhaman all plants are chlorophyll. Plant wanti jedhamu kun hundi chlorophyll yoo qabaatan kanaafuu factoriin hundinuu wantoota chlorophyll qabanii amma asitti waan hubachuu qabdan plant kan jennu kun gara maalitti deebisee asitti chlorophyll kun plant kan mukaati jechuudha. Plantiin asitti jedhame immoo plant warshaati jechuudha. Jechi tokkittiin hiika lama qabaachuudhaan fallaasii uumamu jechuudha. Inni kun maal jedhama? Fallacy of equivocation jedhama. Inni fakkeenyi biraatis jira. Inni itti aanu immoo amphibole. Amphiboliin immoo jechi tokko yookaan kan reefudha equivocation keessatti jechi tokkittidha. Only single wordidha. Amphibole jechuun immoo jechoonni walitti dhufanii hima tokko ijaaran gaafa hiika lamaa fi lamaa ol qabaatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf amphibole keessatti TV advertisement came to our architecture school and learn how to build a house in 6 weeks. Kana jechuun amma wanni hubachuu qabdan wanti asitti jiru himni asitti dhiyaate came to our architecture school and learn how to build a house in 6 weeks. Amma in 6 weeks kun yeroo namoonni dhufanii housii kana ittiin ijaaran immoo jechuun came in 6 weeks kun ji'oota 6 keessatti koottaadha moo ji'oota 6 keessatti mana ijaaraadha jechuun manni kun kan ijaaramu ji'a 6 keessatti moo kan isaan namoonni kun dhaqanii mana san ijaaran ji'a 6 keessatti. In 6 weeks kan jettu kun maal qabdi? Double meaning qabdi jechuudha. The second example, Tedros told me that always quarrels with his father when he is drunk. Kana jechuun namni maqaan isaa Tedros jedhamu kun yeroo hunda faazarii isaatii wajjin yeroo hunda wal lolanii yeroo kam yeroo inni dhugaatii dhugee galu kan dhugaatii gaddu inni dhugee galu kun fakkeenyaaf Tedros told me that he always quarrels with his father. Gaafa dhugee galu faazarii isaatii wajjin yeroo hunda wal lolanii gaafa dhugee Tedros yeroo hunda faazarii isaatii wal lolanii wal dhabdeen faazarii fi Tedros jidduu jiru kun gaafa inni dhugee galu inni jechuun eenyudha? Eenyu agarsiisti? Faazariidha moo himni kun kan dhugaatii san dhugee galu faazariidha moo gurbaa Tedros jedhame sana? Kanaafuu as keessatti wanti hubachuu qabdan himni guutuun gaafa himni guutuun hiika lama qabaate amphiboliidha. Gaafa hiikni jechi takkittiin argumentii keessa jirtu
hiika tokkoo fi tokko ol qabaatte lamaa fi lama ol qabaatte inni sun equivocation jedhama jechuudha. The second of this part is the grammatical analogy fallacy dha. Isaan kun immoo division kan jennuun kun isa jalqabaati. Division jechuun wantoota bal'aa tokko waan singilii tokkoof kan oolu. Inni kun immoo kan duraa san kan accidentii jennee saniin akka waliin jalaa waliin fakkaanne. Accidentii jechuun seera bal'aa ta'e tokko seera jeneraal ta'e tokko specific materiidhaaf gaafa nuti assign goonu jechuudha. Division jechuun immoo wanta bal'aa ta'e tokko yookaan statementii bal'aa ta'e tokko gara wantoota ijoocha keessa jirutti gaafa deebisne. Amma fakkeenyaaf US richest country in the world. Hence my uncle who lives in US is rich. USA'n biyya Ameerikaadhaa. USA'n biyya qabeenyaan addunyaa irratti guddoo fi qabeenyaan beekamtuu taate. Ameerikiyya inni Ameerikaa keessa jiru maali? Kanaafuu qabeenya qaba. Sababa biyya qabeenya qabdu keessa jiraateef abbaan isaatis maalidha? Qabeenya guddaa yookaan abbaa qabeenyaati jee wanta akka waliigala jiru sun gaafa waan nama singilii tokkoof kan jechuudha. Amma fakkeenyaaf fakkeenya inni itti jiru salt is non-poisonous. It must be true that its component of sodium and the chloride are non-poisonous. Kana jechuun maal jechuudha? Soogiddi summii hin qabu. Kanaafuu komponentiin isaadhaa soodiyemii fi yookaan elementoonni saaltiin yookaan ashaboon irraa dhufe tokko soodiyemii fi kiloraayidiidha. Isaanis summaa'oo miti. Garuu immoo soodiyemii fi kiloraayidiin kun gaafa walitti dhufan summaa'oodha. Garuu saaltiiwwan nan poisonasii ta'eef elementoonni isa keessa jiranillee nan poisonasiidha jee waan amala waliigala jiru tokko gaafa waan singilii tokkoof kan jechuudha. Opposite of first generalizationidha fakkaata gizee ilaallu. Kanaafuu accidentidha wajjin akkasii waliin jalaa isin waliin fakkaate jecha. Inni itti aanu immoo inni itti aanuu fi inni dhumaa fallacy'n inni dhumaa compositionidha. Composition jechuun the opposite of division jechuudha. Opposite of division jechuudha. Kana jechuun wanti ijoon xixiqqoon takka amalli wantoota xixiqqoo tokko gaafa amala waa waliigalaa tokkoof kenname. Inni kun immoo hasti generalization wajjin akka waliin jalaa waliin fakkaanne. Hasti generalization jechuun waan akka waliigala jiru tokko gaafa amala waan waliigalaa jiru tokko hubachuu barbaanne. Amma fakkeenyaaf amala nama tokko gaafa dubbachuu barbaadde amala singilii inni yeroo ta'e tokko keessatti agarsiisee irra dhaabbattee amala nama sanii guutumaa guututti amalli nama kana akkana jettee gaafate dubbattu jechuudha. Garuu composition jechuun immoo elementii wantoota xixiqqoo tokko. Amma fakkeenyaaf wanti kun wrong transfer of attribute from parties to whole. From parties to whole. Inni kun division jechuun from whole to parties jechuudha. Inni kun immoo from parties to whole jechuudha. Garee amala garee tokko irraa kaastee gaafa amala guutummaa waan tokko gaafa kama kaafanitu. Amma fakkeenyaaf particles of chalk are not visible. Wantoonni chookiin irraa ijaarame yookaan atoomoonni chookiin irraa ijaarame ijaan hin mul'atan. Kanaafuu chookiin yookaan biroonkiin tiichariin barsiisaan qabeetii ittiin barsiisu kun is also not visible. Kanaafuu chookiin illee visible miti. Kanaafuu chalk is not visible kan jettu asitti nootii galchatanii not visible. Particles of chalk is not visible. Wantoonni chookiin irraa ijaarame ijaan hin mul'atan. Kanaafuu chookiinis waan ijaan hin mul'anne jee gaafa faallaa isaa kaa'u jechuudha. Inni itti aanu immoo sodium and chloride are poisonous. Sodium fi chloridein summaa'oodha. Kanaafuu soogiddi yookaan ashaboonis sodium fi chloride irraa waan dhufuuf soogiddi yookaan ashaboonis summaa'oodha jennee gaafa amala waan xixiqqoo tokko akka waliigala kanneen jechuudha. This is KaleTube. Don't forget to subscribe my channel and share if you like my videos that I present for you. Videoleen ani isin dhiyeessu kana yoo isinitti tolee like, subscribe gochuu hin dagatinaa, share gochuu illee akkasumatti hin dagatinaa. Wantoota immoo yaada keessaa qabdan komentii jala nu barreessaa. Wanti reefu waadaa isinii galee tokko kan isiniin agarsiisa yookaan isinitti himan jee yaade karaa teelegiraamii chaanaalii keetii akkamitti argachuu dandeenya jee gaafii baay'een namoota baay'ee irraa dhufaa jira. Karaa teelegiraamii chaanaalii san immoo odeeffannoo jiru argachuudhaaf wantoota jiru tokko wantoota tokko karaa keessootiin isin argachuu barbaadan chaanaalichuma maquma chaanaala yuutuubii kanaatiin KaleTube jettanii yoo sarchi gootan sabskraayibara naannoo gara nama 150 wayii akkas naannoo nama 160 wayii qaba.
isa san join gootanii kitaabitti yookaan faalaasii afaan Oromoo saniin illee argachuu dandeessanii, riiferansii adda addaadhaatis argachuu dandeessanii, shoort nootii, paawerpooyintii illee adda addaadhaa kan fireeshmaaniidhaaf fayyadu hunda isaa argachuu waan dandeessaniif keeltiyuub jettanii gaayoo sarchii gootan karaa salphaadhaan argachuu dandeessan jechuudha. Mee chaanaalicha karaa telegiraamaatiin akkamitti akka argachuu dandeessan, access godhuu dandeessan isinitti agarsiisa. Moobaayilii keessaniin asuma daawwachaa jirtanii akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan maal gootanii jalqaba telegiraama gaafa galtanii telegiraama erga galtan immoo ullugraamiidhaan fayyadamaanii yaa'u telegiraama irratti akkamitti keeltiyuub argachuu dandeenya jettanii gaafii baay'een keessan na gaafataa turtanii kanuma keeltiyuub kun asitti sarchii yoo gootan keeltiyuub kan jiru kana argachuu dandeessan jechuudha. Ikunooti chaanaalichi kanaadha. keeltiyuub jaa yaa'u paablik chaanaaliidha. Sarchii yoo gootan immoo keeltiyuub jettanii sarchii yoo gootan telegiraama irratti isinii dhufuu danda'a. Asirratti gaafiilee adda addaadha wantoota nan isinii karaa yuutuubii isinii dhiyeessu riiferansii adda addaa argachuu dandeessanii isa kana jooyin godhuudhaan irraa fayyadamaadha. Keessoo kiyyatti immoo yoo na argachuu barbaaddan yoo na argachuu barbaaddan doing list to being kan jiru irratti na argachuu dandeessan. Asuma irratti illee isinii gadhiisuu hin danda'a. Wantoota tokko tokko isinii barreessee isinii gadhiisuu hin danda'a. Kanaaf waan na dhageeffattaniif waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Chaanaala kana subscribe gochuun dagatinaa, warra isin arginiif immoo share gochuun dagatinaa isiniin jecha. Qorumsa gaafilee yuunivarsiitii adda addaa faayinaaliidhaan hanga walitti deebinutti hammasittuu nagaan naa turan immoo hawwii kiyya.